ጠጅ በብርሌ ጠላ በጣርሙስ ፍሪሳ አባወጋ የኦሮሞ ንጉሲ ወለሎ ከና ከወለሌሴ ወራኒ አጥናፍ ሰገዲን ኦገነሙ ከን ኦሮሞታ ኢሉ አባቦራ ወይረሩዳፍ ገራ ኢሉቲ ኢመለ ጎቲቻ ኦሮሞ ፍሪሳ አባወጋቲን ወራና ኢሳቲን ጋፋ ሞአተሙ ሞአና ኢሳ አመኔ ወራኒ ህዱን እርከት ዱሜ ሰነቦዳ ጎቱማ ፊ አብሻሉማ ፊ ስትራቴጂማ ኢሳ አመኑዳን ወለሎ አማ ከን ወለሌሰኒፍ كتابة كنا بتاعتي بسا كتاب نكون واقع إلو بابورا قوتو تا إلو بابورا قفو سلطاني حاجة إجارما أرفان كندوتي كان ديمون jadi jalanku arkamurafi aromura anole wan mahunda sena oromo raga gabbata wajinini kan of keessa qabu wan baay'ee sirraa hubachuu kanaafuu kitaaba kana namni barreesse kitaaba Biraanuu Guddataa Kumsaa jedhama. Kitaaba kana nama kitaaba dubbisutu kitaaba kana ilaalinaan jedhee sababaan kitaaba kana ammoo kitaaba kana wal qabatee egaa kitaaba kana baay'een keessan hin beektanii kitaaba seenaa Oromoo haga jaarraa 20ffaatti kitaaba jedhudha. So kitaaba seenaa jiru keessaa fakkeenyaaf kitaaboti kanatu jiran kitaaba kanarraa even kitaabni kun naan jedhe namni kun jechuudha. Kitaabni kun isa kana mee kana keessa dubbise ragaa isaa kamtu caala naan jechuudhaan kitaaba kana naadhaa dubbisee so kanarraa ragaa naadhaa waa eeffatu kitaaba kana dubbisnaan jedhee kitaaba kana naayime Nabaanii Shaafiiti. So Nabaanii Shaafii baay'een keessan hin beektanii Nabaanii nama kitaaba barreessedha. So kitaabni isaatu iyyuu kunoo Nabaanii Shaafii kitaaba kana kan barreessedha. Abbaa kitaaba kanaa jechuudha. Isatu kitaaba kana akkam bitee dubbisuu fi isatu na affeere kana tura jechuudha. Innis immoo sababa kanaatiif jechuudha. Ragaan asirra jiruu fi ragaan asirraa kamtu bilchaataadha jechuudhaan waan waliin dubbanneeni mee kitaaba kana dubbisinaan jedhe kitaaba kana yeroo inni dubbisu garuu amazing kitaaba ajaa'ibaati. So kanaaf kitaaba kana dubbisaan isiniin jedhanii ragaan isaa maddi ragaa isaa clear kan ta'edha baay'ee bareedaadha. Mata dureen isaa seenaan dhokate ifa ba'uu eegalee jedha. So Biraanuu Guddataatu barreesse kitaaba kana bitaatii dubbisaan isiniin jedha. Galatoomaa ani masumaanuu kitaaba baay'ee qaba. Kitaaba kana wanni haga kitaaba kana natti tole hin jiru. Kitaaba kana argachuuf immoo sababaan abbaa kitaaba kanaati. Nabaanii Shaafii. Thank you. Wallahi galatooma.